raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Garee hidhattoota Gondar kibbaarratti tarkaanfii cimseen humnoonni kunneen tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa booda harka kennatanii jiraachuun dhaga'ame. Ajajaan waraana Faannoo Kutaa Walloo dhiyeenya kana mootummaatti harka kennate Koloneel Fantaahun Mohabbaa ibsa guyyaarraa miidiyaaleef kanneen qabsoon Faannoodha wayyaanee Shaabiyaa fi Masiriin butamtee jiraachuu ibsa. Ameerikaan Giriinlaandii humnaan fudhachuun waan laallatu miti jechuudhaan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin haasawaa hin eegamiin dubbachuun dhaga'ame. Garuu biyyoonni lixaa hedduun dhiibbaa abbaa biyyummaa Ameerikaan Giriinlaandii irratti taasisaa jirtu balaaleffataniiti jiru. Sochiin kirkira lafaa heektar iskeelii 4.3 ta'e ganamarraa naannawa magaalaa Maqaleetti uumamuun jiraattota magaalaa Maqalee yaaddoo keessa galchuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaa fi salaamanni keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Guyyaan har'aa amajjii 22 bara 2026 kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati. Amma kallattumaan bal'ina oduu lammii miidiyaa sinitti. Ajajni humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa garee hidhattoota Gondar kibbaarratti tarkaanfii cimseen humnoonni kunneen tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa kana booda fedhii isaaniitti harka kennatanii galaa jiraachuun dhaga'ame. Ajajni raayyaa ittisa biyyaa Gondar kibbaa keessatti gareewwan hidhatanii socho'aa turan hedduun yaadicha nagaa mootummaa dhiyeessee fudhatanii galuu didan irratti tarkaanfii cimseen fedhii isaaniitiin meeshaa waraanaa lafa kaanii galaa jiraachuu beeksise. Tarkaanfii cimteen booda hidhattoonni Faannoo hedduun aanaalee Gondar kibbaa adda addaa keessa bosona keessa dhokatanii turan daandii nagaa filatanii harka kennachaa jiraachuun himame. Bulchaan olaanaan godina Gondar kibbaa obbo Xilahuun Dajanee yeroo simannaa isaaniitti taasisanitti haasawaa taasiseen murtee isaanii kana kan simatan ta'uu beeksise. Warri ammallee bosona keessa jiranis nagaa filatanii gara fuulduraatti gara nagaatti akka dhufanis yaamicha dhiyeesse. Itti dabaluudhaan qaamonni miidhaa geessan itti gaafatamummaa fudhachuun hawaasa miidhameef beenyaa kafaluu qaba jechuudhaan dubbatamuun himame. Akka kominikeeshiniin mootummaa naannoo Amaaraa gabaasetti humnoonni nageenyaa naannoos ta'e federaalaa Gondar kibbaa keessa sosso'an aanaalee hundatti gareewwan nagaa fi tasgabbii boreessan irraa akka qulqullaa'aniif hojjechaa jiraachuu beeksisan. Aangawoonni tattaaffii nagaa waaraa ijaaruuf taasifamu akka itti fufan cimsanii kan ibsan hoggaa ta'u hirmaannaa hawaasaa barii uummataa fi hariiroo lammiilee fi dhaabbilee jidduu jiru cimsuu irratti xiyyeeffannoon cimaan kan kennamu ta'ullee ibsa. Ajajaan waraana Faannoo fi qondaalli waraanaa Itoophiyaa kan ture eegasii ammoo fincilee humnoota Faannoo leenjisuu lolchisaa kan ture Koloneel Fantaahun Mohabbaa dhiyeenya kana qabsoo karaa nagaa filachuun waraana Faannoo Kutaa Walloo ifiif hoogganaa ture fudhatee mootummaatti harka kennachuun magaalaa Finfinnee seenee ibsa guyyaarraa miidiyaaleef kanneen qabsoon Faannoo yeroo ammaan tanaa taasisaa jirtu wayyaanee Shaabiyaa fi Masiriin butamuudhaan humni Faannootis diigumsaaf akka saaxilame himeeti jira. Hoogganaan sadarkaa olaanaa Faannoo Koloneel Fantaahun Mohabbaa dhiyeenya kana karaa nagaatiin galee mootummaa naannoo Amaaraa wajjin waliigaltee kan taasise hoggaa ta'u kanaan duraas karaa gamtaa Afrikaatii fi Igaadiin waliigaltee irratti seeraan mari'achaa turuu himeeti jira. Waliigalteen tun nagaa naannichaa keessatti booree furmaata waan ta'eef seeraan hojiirra akka ooltuufis kan carraaqu ta'uu beeksiseeti jira. Ajajaan Faannoo kun lola dabre keessatti rakkinni guddaan uummata Amaararraa akka ga'e ibsuudhaan naannicha kanaan booda lola keessummeessuu dandeettii akka hin qabnee fi Faannoonis itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu ibseeti jira. Humni Faannoo waliin qabsaa tures TPLF Shaabiyaa fi Masiriin butamee diigumsaaf saaxilamee kajuu Koloneeltichi humna diigumsaa wajjin walitti makuun gaafii uummataa akka hin deebinee fi qabsoo waggaa lamaaf gammoojjii keessatti qabsaa ture bu'aa akka hin buusin ibsee tureeti jira. Dhumarratti Koloneel Fantaahun Mohabbaa humna waraanaa bosona keessa jiru yaamicha dabarseen yaamicha nagaa mootummaan nuuf taasisee simadhaatii karaa nagaatiin galaa jechuudhaan yaamicha dabarseeti jira. Ameerikaan Giriinlaandii humnaan fudhachuun waan laallatu miti jechuudhaan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin haasawaa hin eegamiin guyyaa irraa dubbachuun dhaga'ame. Garuu biyyoonni lixaa Faransaay dabalatee hedduun abbaa biyyummaa Ameerikaan Giriinlaandii irratti taasisaa jirtu cimsanii balaaleffatan. Pirezidaantiin Raashiyaa ibsa kanneen Ameerikaan Giriinlaandii bittee fudhattee waan Raashiyaan laallatu tokkollee hin qabu jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Ameerikaa biyyoota Awurooppaa irratti dhiibbaa abbaa biyyummaa oofaa jiru haa dhaabu jechuudhaan Faransaay dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun balaaleffataniiti jiran.
pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa biyyummaa Giriinlaandii humnaan fudhachuuf akka deemu akeekkachiisuun ni yaadatama. Ta'ullee garuu gamtaan Awurooppaa yaada pirezidaantii Tiraamp kana cimsee kan balaaleffate yoggaa ta'u, pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin ammoo faallaa kanaa ibsa kanneen dhimmi Giriinlaandii bitachuu dhimma Ameerikaa fi Deenmaarkiiti malee Raashiyaan waan jidduu seentuuf hin qabdu jechuudhaan dubbate. Kun dhimma keessoo biyyoota lameenii jidduu jiru lullaallatu kaja'u pirezidaantiin Raashiyaa ibsa faallaa biyyoota Awurooppaa ta'e kadhate jira. Ibsi kun seenaa Alaaskaa wajjin wal bira qabamee kan dubbatame yoggaa ta'u, Puutiin haasawaa isaa keessatti taatee seenaa yeroo Ameerikaan bara 1867 Alaaskaa Raashiyaa irraa yaadachuudhaan kan dubbate yoggaa ta'u, yeroo sanitti gurgurtaan Alaaskaa gaazixeessota Ameerikaatiin akka itti qoosame kan hubachiisee fi pirezidaantichi Ameerikaan amma murteessan akka gaariitti itti fayyadamte jechuudhaan ibseeti jira. Ameerikaan meeshaa qabdi, Giriinlaandii bitachuuf humna qabdi, baasii baaftu hunda Ameerikaan baasii kana uwwisuuf humna qabdi jechuudhaan pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin dubbate. Ameerikaan kafaltii kana kafaluu dandeessi jeen yaada. Baasii kamuu yoo ta'e humna diinagdee Ameerikaa guddaadha jechuudhaan dubbate. Doonaald Tiraamp aangootti erga deebi'een booda fedhii Giriinlaandii naannoo Ameerikaa gochuuf qabu irra deddeebi'uun kan jabeesse yoggaa ta'u, kunis naannoo Arktikii keessatti oowwa qaama ji'opolitikaa kan dabale ta'uun ibsameet jira. Sochiin kirkira lafaa Reektar iskeelii 4.3 ta'e guyyaa har'aa naannawa magaalaa Maqaleetti mudate jiraatota magaalaa Maqalee yaaddoo keessa galchuun himame. Akka dhaabbanni qorannoo sosochii kirkira lafaa Ameerikaa tokko gabaasetti sochiin lafaa kun ganamaarraa sa'aatii 2:12 irratti kan raawwatame yoggaa ta'u, magaalaa Maqalee irraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 56 irratti kan uumame ta'ullee beeksise. Sochiin kirkira lafaa kanaan hanga ammaatti miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e kan jirre yoo ta'u, kaaba Itoophiyaatti ji'oota dabran keessa sochiin lafaa irra deddeebi'ee mudataa turuun ni yaadatama. Baatii dhumaa bara 2025tti magaalaa Maqalee dabalatee magaalota Tigraay fi Affaar keessatti sochiin lafaa Reektar iskeelii 4.5 ta'uu mudatee jiraachuun ni yaadatama. Onkololeessa bara 2025tti sochiileen lafaa jajjaboon naannoo Tigraay fi Affaaritti uumamuudhaan Affaaritti manneen jiraatota hedduu kan jijjiise yoo ta'u, namoonni humni 43 ol balaa kanaan rakkoo gargaarsa namummaatiif saaxilamuu isaanii Waajjirri Kominikeeshinii Awurooppaa kan ittisa balaa fi gargaarsa namummaa gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun sochiin lafaa Reektar iskeelii 5.7 kan onkololeessa 11 bara 2025 mudateen naannoo Affaar aanaa Biraalee keessatti lubbuun daa'ima 12 dabruudhaan akkasumas namoonni 9 irraa miidhaan dhaqqabuunis ibsamee turuun ni yaadatama. Balaa kanaan manneen 14,000 ol, manneen barnootaa 12, buufata fayyaa 12 fi kuusaan bishaanii 150 barbadaa'uudhaan namoonni 10,000 lakkaa'aman manneen jireenyaatii fi tajaajila bu'uuraa isaanii irraa addaan bahuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun akka waajjirri sodaa balaa naannoo Tigraay gabaasetti kanaan dura sochiileen lafaa naannawa magaalaa Maqaleetti mudateen manneen 40,000 guutumaan guututti barbadaa'uudhaan namoonni 225 ol qa'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaasee jiraachuu yoo ibsu, balaan kirkira lafaa amma uumame kunis jiraattota Tigraayitti yaaddoo uumee jiraachuu ibseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.